Keeniyaa Naayiroobiitti imaltee osoo itti waywaannu osoo kadhannu osoo wanni meeqa itti himamu lolatti deemame mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Hin jiru dhaabni biraa tokko hin jiru kan biyya bulchaa danda'u kan bakka bu'uu danda'u hin jiru. Sirbii bulloon maamana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Ardi alaboolii kaasa kaallaa hin qabne kan lugaama hin qabne bakka barbaade dheedee bakka barbaade bulu. Adda bilisummaa Oromootiif immoo KFO'n yeroo dheeraadhaa fi mariin biyyoolessaa kan hundumaa hirmaachise ni barbaachisa jedhaati turani. Mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa waggaa gallaan. Yeroo bultii 40 nyaata lagattan sana namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Duuti biyya wajjin hirriba kun jaani. Mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Jaarsi caayaa jala taa'ee isaanii waltummaa alatti dhiise.